Argafuuna ilmaan Oromoo akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haadha qabu akkam nageenyi keessan isin badhaadha jiruuf jireenyi keessan maal fakkaata tolega arra waan isin guyyoota muraasa dura nu gaafachaa turtanii fi akkasumas namoonni hedduu itti dhiphachaa cinqamaa turtanirra waan odeeffannoo gurra keessaniif tola jennee abdannu tokko qabannee isiniif dhufnee jirra innis biyyoota Arabaa hunda irraa isaan keessa muraasa maqaa keessa dhaatiniin guyyoota akkamii akka ta'e irra isiniif ba'uu barbaada jalqaba irratti biyya Saudi Arabiyaa namoonni imala gara biyyaa gochuudhaaf samoona hedduu dhiphataa turtanii dirreen xiyyaaraa fi karaan isin cufatee baay'ee gaafii nu dhiyeessaa turtaniif furmaan isaa argamee jira guyyaa kaleessa xiyyaarri Saudi Arabiyaa irraa gara Itoophiyaatti namoota 396 fe'ee gara Itoophiyaa deemee jira sababni isaas biyyi Saudi Arabiyaa baqataa biyya ishee keessa jirtu kamiyyuu biyya isaaniitti akka galaniif waan barbaaduuf jecha sababa sanii gama biyyaatitti imala akka godhan dirree xiyyaaraa bantee jirti jechuudha ijoollee Saudi Arabiyaa jirtan warri galuudhaaf yookaan iqaaman keessan isinirraa dhumatee yookaan kontraata keessa fixanii gama biyyaatti galuuf dhiphachaa turtan karaan saaqamee jira Itoophiyaatti galuu dandeessanii jechuudha karaan banaadha Itoophiyaatti gaafa galtan immoo guyyaa 14 dirree xiyyaaraa keessa turtanii akkuma amma dura isin himetti guyyaa 14 dirree xiyyaaraa keessa iddoo kophaa isin tursiisanii namoonni mallaqa guddaa qabu yoo tijjaara taatan yaa'u baasiin keessanii yoo mallaqa yookaan immoo baasii guddaan qabaanne baasii kan mootummaatti kanaa gochuudhaaf immoo mallaqni isin harka jiru murteessaadha ilaalama jechuudha namoonni mallaqa gurguddaa qabdan yoo jiraatan mallaqa keessan ofirraa gara biyyaatti ergaa sana booda akka galtan isin ajaja yookaan immoo mallaqa fudhattanii galtan bakkuma algaatitti guyyaa 14tti fixxanii galtan jechuudha inni biraa biyyoota Arabaa kamirraayyuu amma biyyi Suudii yaa'u waliigalatti galchite Suudi Arabiyaan Itoophiyaa qofa osoo hin taane waliigala biyya kamiifuu banteetti jirti jechuudha xiyyaarri gara isiin imaluu garuu gara isiitirra gara biyya biraatti imala malee biyyoonni biraa warri akka Libaanoon, Beirut, Saudi, Dubai, Qatar, Kuwait fi kanneen hafan hundi isaaniitu ji'a kana gama dhumaatitti guyyaa 21 irraa eegalee imala isaa akka eegalu ibsa baasanii jiranii ammallee immoo ibsi isaan baasan kun lammii biyya ishee keessa jiru gama biyya biraatitti ofirraa erguudha malee gama sanitti imaluun akka hin danda'amne ammallee isinii himaa fakkeenya Beirut irratti gara Itoophiyaatti imaluu dandeetta Itoophiyaa irraa gara Beirutitti deebi'uu hin dandeettu xiyyaarri tokkochuu hin galu jechuudha kunis kan ta'u gana guyyaa 21 dhufurraa jechuudha ijoolleen hedduu kontraata fixxanii akkuma amma dura isin himetti ijoolleen hedduu Beirut keessatti mallaqni kafalamaa fi akka hin jirre dubbatanii shamarran hedduu ji'a 4 ji'a 5 kan ji'a 6 kan mootus ji'oota kana keessa sababa dhibeen koronaa dhufeef jecha mallaqni isiniif hin kaffalamu kontraata keessan fixxanii namoota jedhaniitiin mallaqa malee dalagaa jiran hedduudha jechuudha akkuma viidiyoo dheengadda isinii dalagee irratti namoonni hedduus koomentii jalatti anis damooza koo fudhachaa hin jiru tola tajaajilaa jira yoom banama dirreen xiyyaaraa yoom gara biyyaa imaluu dandeenya isa jedhu nagaafataa turtanii ammaaf odeeffannoon jiru guyyaa 21 dhufurra dirreen xiyyaaraa biyyoota Arabaa kamiyyuu akka biyya biraatti imaluu eeyyamamee jira odeeffannoo isarraa kan hafe yoo jiraate immoo odeeffannoon dabalataa gama guyyaa 21 san jala geenne kan isin beeksifnu ta'a jechuudha hangasiif isin uf qopheessaa yaa'u wanti uf qopheessitan biraan jiru uffatuma qabdaniif wanta adda addaa kana shaantaa keessa qabattanii uf qopheessitan malee qophiin biraan jiru maaliif bagaalaa yookaan suuqa adda addaa deemtanii waan bitattanii yookaan waan adda addaa akka gootanii miti namoonni kontiraanni keessan dhume akkasitti yaaddoo kana jalaa baatan jennee abdanna asirratti of eeggannoon isin godhuu qabdan imala qofaaf gammachuu qabaachuun keessan qofti gahaa miti imala gootan kana keessatti of eeggannoo gurguddaa isin barbaachisa tokkoffaa manaa baatee yeroo gama dirree xiyyaaraa deemtu of eeggannoo gurguddaa godhuu qabda dhibeen koronaa vaayirasii waan heddumaateef tuttuqaa wantoota adda addaa irraa of eeggachuu qabda konkolaataa ittiin imaltu of eeguu qabda dirree xiyyaaraatti bakkee teessoo adda addaatti of eeggannoo guddaa godhuu qabda maaksii qabaatuu qabdanii dibata adda addaa kan harkatti dibatan san qabaachuudha qabdanii kan afuuffatan san qabaachuu qabdanii kanan goone yoo jechuun immootu dirree xiyyaaraa keessatti dhibee kanaaf ni saaxilamtu jechuudha dhibeen kun yeroo hedduu kan tatamsa'aa fi babal'achaa jiru dirree xiyyaaraa kana keessatti waan ta'eef of eeggannoo guddaa isin barbaachisa jechuudha
galuu qofaaf gammadanii dirree xiyyaaraatti of gattan gaafa galtan rakkoo keessa galtanii jechuudha. Namni mootu odoo si marre maatii keetitti si erguu tokko hin jiru jechuudha. Ganaa guyyaa 14 turte guyyaa 14 isan keessatti yoo dhibeen sirratti argameedhaan kuni siif gadda guddaadha waan ta'eef hedduu of eeguu qabdanii. Namoonni mootuu dhaamsi kiyyaa namoonni maatiin isin bira dalaydan sun maatii nagayaa ta'e namoonni mallayni keessan seeran isiniif herreegamaa jiru. Osoo dhiheenya kana galuu baattanii hedduu namatti tola. Namni amma akka galtaniif ani isiniif dhaamaa jiru namoota rakkoo keessa jirtan qofaaf malee namoonni dalagaan isinii ta'ee wanti hundi isiniif tole akka galtan akka hin galleen isiniin jedha dhugaa isiniif himuudhaaf. Maaliif dhiheenya kanatti galuuf hin yaadina tasumallee. Dhibeen kun baay'isee eerpoortii keessatti nama qabaa jira. Bakka turtii sanitti immoo nama qabaa jira. Siree namni keessa ture san keessa turta. Algaa namni keessa rafaa ture san keessa rafta waan ta'eef osoo dhiheenya kanatti galuudhaaf yaaduu baattanii baay'ee gaariidha. Maaliif jarjarri faayidaan qabu. Dhibee addunyaa jarjarse kanatti isin jarjartanii itti taruun lubbuu keessaniif baay'ee gatii dhabuu fakkaata waan ta'eef namoonni rakkina hin qabne galuudhaaf yaada keessan hin godhina. Biyaas haga dhibeen kun waan tokko argatutti ji'oota muraasa booda argata jedhamee yaadamaa jira. Haga dhibeen sun waan tokko argatutti baay'istaniitiin galuuf yaadina. Baay'isawee waan jedhamaa jiru dhibee koroonaa vaayirasii namoota daddafee qabu nama duraan pooliyoo waraannanne yookaan nama asirraan meleketa wayii namni qabu hin jiru. Namni meleketa sun qabu hedduu dafee nama hin qabu jedhama. Sun odeeffannoo sobaa ta'uu danda'a. Dhibeen kun dhibee hammaataadha waan ta'eef fadaraa keessan irraa of eegaa. Namoonni imala keessan gara biyya godhuu barbaadan isiniin jedha. Keessattuu ijoolleen Beerut hedduu yaaddoo keessa jirtanii, Libaanoon hedduu yaaddoo keessa jirtanii, gama Dubaay fi Beerut kanas numa jira. Hamaan gara Beerut kana jechuudha. Kanaaf malleen isinii kafalamaa hin jirre dhageenya jirra. Jabaattaniitiin of eeggannoo gochuu qabdanii hanga guyyaa 21tti obsa isiniif haa kennu. Warri Su'uud Arabiyaa immoo imala keessan eegaluu dandeessan jechuudha. Imala keessan eegaluu dandeessan. Ammootu sa'a kanatti wanni of eeggannoo guddaa isin godhuu qabdan gama qaama seeratiin seera balleessitanii hidhamuun baay'ee waan badaadhaaf isin saaxila dhibee kanaaf isin saaxiluu danda'a. Gama seera qabeessatiin akka galtan hedduu dhaamsi isinii godha. Kana qofaa miti namoota hidhamanillee gadhiiftee jirti Su'uud Arabiyaan namoota lammii biyya biraa ta'ee mana hidhaa keessa ture guutumatti akkuma biyyoota addunyaa jiran hundaayyuu warroota hidhaa keessa jiran ofirraa gadhiistee ofirraa galchiteeti jirti. Sababa maaliiti? Sababa dhibeen sun hedduu babal'atee jira. Lakkoofsi dhibee kana biyya Su'uud Arabiyaa keessatti hedduu dabalee jira. Parsantii guddaadhaan dabalee jira. Namoonni biraa namni Kaayiroo kana keessa illee nagaa fadde ni jirta. Kaayiroo kana keessaaf ammaaf riipoortiin balali'aa jiru waan jiru natti fakkaanne innis akkuma biyya biraa yoo guyyaa 21 eegale isan beeku ka biyya kanaa hedduu anuu quban qabu bar maaliif ani United UN jala jira yookaan immootu United Nation jala jira waan ta'eef anaaf imbaasiin quba waliin qabnu biyya kanatti. Ani qaama biraa harka jira. Qaama UN osoo hin taane qaama imbaasii osoo hin taane qaama biraa bira jira waan ta'eef kan biyya kanaa imbaasii hin beeku jechuudha. Ani paaspoortii qofa yeroo haaromsadhu imbaasii dhaqa malee qaamni an harka jiru qaama biraati. Qaama United Nation jedhamu qaama addunyaa harka jira. Kana asumaan isinii himuu barbaada. Inni biraa gama dhumaatti wanti dubbadhoo jiraadhe viidiyoo kaleessa hojjedhe irratti komii hedduutu ka'ee namoota haasaa isaanii safuun eegganne jettanii akkasumas immootu mucayyoo isaaniillee hedduu irraa aartanii wanti nama aarsu tokko maal inni dubartii taate dubartiin tokko safuu isiin haadha war dubartiin sila haadhami haadhummaa ofiisan dagattee waan haadha namaatii fi waan arraba safuudhaaf hin tolle yoo haasoftu hedduu nama dhagama dhugaa qabdan kanuma aartanii anuuyyoo haaretiin jira dubartiin akkanaa silaa gorfamte ani amma hedduu irraa haasa'uu hin barbaadu waan kana beektanii because feesbuuka yoo laaltanii qabaattan dubartii biyya lafaa kana taatetiniin akka waan dubartii biyya biraatirraa dhuftee tokkotti yookaan addunyaa biraatirraa dhuftee tokkotti waan silaa arraba namaatiif gurra namaatiif hin tolle haasofti qaanyii viidiyoo san qabadhee dhufeedhee saalfadhee dhiise because namni natti qawwama akka waan haasa'etti beekamaadha viidiyoon sun viidiyoo baay'ee fokkataadha haasaa namaatiif hin tolu garte gurra namaatiif dubartii taate dubartii arrabsitu intala akkana intala haadha akkana akkanatti si garagalchanii akkas maal si godhanii waan agartee waan baalage waan silaa ilma namaatiif hin malle takka dubbatanii safuu oromootii safuu dubartii cabsanii dubartiin akkasii immoo dubartii biraan maqaa balleessuus hin dandeessu dubartii biraas bakka hin buusu jechuudha. Shamarran kabajaa qabdi shamarra akkasii shamara biraatiif
bakka bu'uu hin dandeessu. Ani nama akkasii sanas ladha akka shamarraniititti ulaalu tan bulguu jedhee ilaala akka waraabessaatitti ilaala malee nama gorfamee gorsa dhaga'uu hin dandeenye. Nama waan feete jetteeni wanti sun itti gadi seenu. Sheeyni illee yoo gorsa itti seenu, qeessi illee yoo gorsa itti seenu, paastar illee yoo gorsa itti seenu jechuudha. Nama akkasiisan ittuma dhiisanitti uffatudha. Namni kennallee nama gaarrama. Wanta akkasiisan jala deemee hordofa. Silaa waan gaarii ka hordofuu qaba waan hin taane hordofa. Waan silaa hordofamuu hin qabne. Kanaaf biyya lafaa kanarratti wanti nu dalaguu qabnu silaa waan gaarii tanuu gisee dhibeen badaan jiru kanatti waan gaarii tokko dalagne irra gaarii ture. Kanaaf dhaamsa koo har'a kanumaan xumuraa ijoolleen keenya hundi keessanuu akka of qopheessitan asumaan kabajaan isin gaafadha. Gaafilee keessaniif immootu irra deddeebinee dhiheenya tammallee gaafa baname isin beeksifna. Hin dhiphatina abshir nutis isin bira jirra isiniif odeeffannoo jiru isin biraan geenna. Galatoomaa fayyaa ta'an kan isin waliin ture Ready Adam Tube like share subscribe gochuun dagatina. Fayyaa naataa nagaatti.